Bulchiinsi magaalaa Adaamaa waancaa hidha guddicha Itoophiyaa magaalaa Moojoo irraa fudhate. Jilli itti gaafatamaa waajjira paartii badhaadhinaa magaalaa Adaamaa obbo Ashannaa fi Ajjamaan durfamu wayita magaalaa Moojoo ga'u simannaan taasifameeraaf. Sirni walharkaa fuudhinsa waancaa hidha guddichaas magaalota lamaan gidduutti gaggeeffameera. Kantiibaa magaalaa Moojoo obbo Gaazaalee Hashuu hidhi laga Abbayyaa qormaatilee hedduu keessa darbuun as ga'uun isaa tokkummaa uummata biyyattii kan mul'isedha jedhan. Waancichis turtii magaalicha keessa guyyoota lamaaf taasiseen qarshii miliyoona 14 ol walitti qabamuu dubbataniiru. Ergamtoonni biyya keessaa fardeen diinota keenya seenaa kan ta'an olola bal'aa odoo itti oofan odoo irra geggeessan isa hundaa keessa cabsee ba'eet har'a boqonnaa xumura sa'aatii xumuraa irra geenne guyyoonni muraasni waggaan kan lakkaa'amaatiin ture ji'aan lakkaa'amaa kan ture amma xumuramuudhaaf jechaadha. Guyyoonni muraasni yeroo itti hafuufi dhibbeentaa 99 irra yeroo ga'ee jirutti bulchiinsi magaalaa Moojoo asitti haala ho'aa ta'een guyyaa dheengaddaa simannee waliigala arjoomaa fi bittaa boondii miliyoona 14 ol walitti qabuudhaan simannaa ho'aa taasifnee fi Kantiibaan itti aanaa fi qindeessaan damee tajaajilaa magaalaa Adaamaa obbo Nigaatuu Mootummaa hidhi kun ibsituu birmadummaa biyyattii akka ta'e himaniiru. Hidhi haaromsaa mallattoo birmadummaa biyya keenyaati. Hidhi haaromsi guddichi mallattoo sabdaneessummaa biyya keenyaati. Hidhi haaromsa guddichi mallattoo walooma biyya keenyaati. Kan sabaa sablammii biyya keenya tokko kan godhe gumaacha irrattis deeggarsa irrattis kennaattis daangadhaa hanga daangatti namni amantaadhaan gosaan lagaan osoo waliin qoodin hirmaannaa guddaa godhu kan godhe keessaa kan tokkoomse keessaa inni tokko hidha haaromsa guddicha kanaati. Jiraattonni magaalichaas gumaacha isaan irraa eegamu akka taasisan dhaamaniiru. Magaalaa Moojoo irraa gaafa fudhan waadaadhaaf fudhan. Waadaan kun immoo isin abdanneeti. Magaalaa Moojoo irratti qarshii miliyoona 14 oli kan gumaachan. Magaalli keenya magaala guddaadha. Magaala qaamni hunduu keessatti hirmaata. Uummata keenya baay'ina keenya abbaa qabeenya qabdu guddina magaalaatiin qabdu kun immoo hin malu. Kanaaf hidha kana yeroo xumuraatiif uummanni keenya kanneen qonnaan bulaa ta'anis kanneen daldalaa ta'anis kanneen hojjetaa mootummaa ta'anis kanneen poolisii ta'anis hundumtuu isa xumuraatiif gumaacha taasisu bittaa boondiidhaan akkasumas immoo maallaqaan deemuudhaan magaalaa keenya wal qabsiisu hidhichi keenya akka xumuru taasisu hundaa walitti murteessaadha. Waancaan hidha guddichaa laga Abbayyaa kunis wayita magaalaa Moojoo irraa magaalaa Adaamaa dhufu kutaa magaalaa Adaabeetti simannaan taasifameefii jira. Kutaa magaalichaattis galiin xumura hidhichaaf oolu kan walitti qabame yoo ta'u waancaan kutaa magaalaa Lugootiif dabarfamee kennameera.